Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Firist Yookaayu hordoftoota kiyya jechuudha. Akkam nagaa jirtu bakka jirtanitti nagaa fi raaxmanni rabbii isinirra haa jiraatu jecha har'amee gaafii ariifachiisaa obboleettiin kiyya tokko irra deddeebitee yeroo lama si'a lama naa barreessitee hadaraan bira hin darbine jetteeti obboleettii keenya kana asumaan immoo isinillee gorsa keessan isin barbaachisaa. Isii barbaachisa jechuudha akka isii gorsitan obboleettiin keenya kun waan naa jirti jechuudha waan isii dhibee wayittu jira koomintii isirraa akkatti hubadhetti jechuudha waa tokko kaa injiraa namni hubachuu qaba jechuudha obboleettii kiyya kan mee koomintii isii kana asumaan isinis nu hojii dubbisa anillee isiniif dubbisa jechuudha obboleettii koo ani baay'ee na dhukkuba hospitaala deemee fayyuu miti keessa kootu na dhukkuba obboleettii koo galuun hin danda'amu ergan dhufee ji'a shan ga'e meenaaf deebisii lubbuun kiyya ba'uuf jettee obboleettiin kiyya kun lubbuun kiyya ba'uuf jedha subhanallah obboleettii kiyya wallaahi dhukkuba hospitaala deemtee fayyine rabbummaan sirraa haa fuudhu siin jedha dhukkuba kamuu rabbuma kanamarraa fuudhu hospitaalas rabbiin sababa namaa godheeti malee ilmi namaa ka fayyaan namaa rabbi harka jirti jechuudha miti obboleeyyan kiyya obboleettii keenya kana mee isin akka isinitti hubattanitti mee ni ilaala koomintii barreessaa fi isinis isiniin jedha obboleettii kiyya kana mee dhukkubni kiyya dhukkuba hospitaala deemee fayyuu miti jettee jirti obboleettii kiyya rabbiin si haa laaffisu waan si rakkise waan si dhukkubse kan siif rabbitu walitti beeka waan ta'eef rabbiin si haa laaffisu siin jedha maaliif jennaan yeroo baay'ee jechuudha namni kan dhukkubsatu yookaan dhukkuba coggaarraa yookaan dhukkuba damgifiitii yookaan dhukkuba dammaalasii yookaan dhukkuba mataa dhukkubsachuu yookaan garaa dhukkubsachuu duyda dhukkubsachuu kufuu cabuu san osoo hin taane hinjiraami dhukkubni dhukkuba caalu ilmi namaa tokko jechuudha jireenya isaa keessatti yookaan gonni isa cabsuu jiraachuu danda'a yookaan nama wayii amanee namni sun isa cabsuu danda'a nama wayii amanee abdatee nama san bakka sanii dhabuu danda'a yookaan namni ati dabanatti yaadan jettee yaadne tokko daba sitti yaaduu danda'a osoo ati si jaalattu inni immoo duubaan duyda keessi waraanuu ta'uu danda'a. Innaa dhukkubni hospitaala deemanii fayyin dhukkuba akkanaa kanneen jechuudha. Hinjiraame bakka keessi cabuu lapheen keessi cabuu bakka nama ati isa abdatteetiin akka ofii keetiitti isa abdattee hiriyaas haa ta'uu gama firaatiinis haa ta'uu hinjiraame bakka nama ati namni kun nama rabbii isaa sodaatu nama dhugaa dubbatu nama haqa namaa hin nyaanne jettee namni ati amante wayii namni sun yoo si duuba garagalee si nyaate jechuudha kun dhukkuba hospitaala deemtee fayyine jechuudha yeroo kamuyyuu dhukkuba si keessaa hin baane jechuudha wallahi obboleettii keenya kana mee ani akka isii hubadhetti jechuudha dhukkubni kamiyyuu dhukkuba ija namaas yoo ta'e fakkeenyaaf ija namaa yoo ta'e hospitaala waan deemanii miti ija namaa yoo ta'e innis jira falli jira isas quraanas namatti qara'anii waan nama dhiisitu jechuudha yaala quraanaatiin injiraami dhukkuba biraa immoo dhukkuba qoricha fudhattee waan akkasii kanneen mana yaala deemtees rabbi si fayyisuu danda'u jira jechuudha garuu obboleettiin keenya kun immoo akkasii irraa hubadhetti wanni siin jechaa jirtu kun kanaan adda jechuudha. Obboleettiin keenya kun nama yaadaan liqinfamee yookaan biyyatti yookaan wanni isiin biyyatti amaanaa jettee biraa dhufte wayii bakka sanii dhabamuu bakka isii yaadaan ijoolleen baay'een jechuudha baay'een biyya namaa kana keessatti waa hedduu firoo fi amananii yookaan firoo fi bira waa kaayatanii yookaan nama wayii amananii nama san biyyatti dhiisanii gara jireenya bultiitiinis haa ta'uu gara waan biraatiinis haa ta'uu gaafa nama san bakka sanii dhaban immoo kan lubbuu fi baasaa jiran ijoollee hedduudha jechuudha. Ijoolleen keenya kanarraa immoo akka of eeggattan hin dogongorina wallahi hin dogongorina isnee jedha lubbuu keessan of baasuuf hin dogongorina wanni kamiyyuu yoo ati jiraattedha kan jiraatu immoo wanni kamiyyuu waan rabbiin hin dhufa jedhetu dhufa sharrii wayii
sharriin tokko jechuudha khayrii fiddeeti dhufti. Khayriin tokko sharrii fakkaatteeti dhufti. Garuu booda immoo khayriitti jijjiira gammachuutti jijjiirama jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha wantoonni tokko immoo khayrii fakkaatanii kan sharriitti jijjiiramanis ni jira jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya hin jarjarinaan isin jedha. Asumaan immoo obboleettiin kiyya kun gaafii isii kaa galuun hin danda'amu ka jettarratti jechuudha. Obboleettii kiyya ati maal seeti murteessaa warra bira jirtu san jechuudha. Warra bira jirtu san atam fakkeenyaaf erga dhuftee reefuu ji'a 5 jechuudha. Warris maallaqa kafalaniiti biiroo kas fidatan jechuudha. Garuu isaan wajjin walii galtee amansiifattee isaan waan akkanaati waa rakkadhee yookaan nama na jalaa dhukkube yookaan waan wayii sirreeffadhe waan hatantamaa wayiiti hin deebi'a jetteeni isaan kadhattee yoo isaan si geggeessan galuu hin dandeette jechuudha. Yookaan immoo isaan yookaan kasitti girgirrii kaasan yoo ta'e akkamitti nu birrii haganaa kafallee dhufne birrii kafallee sifinne birrii haganaa sitti baasne birrii keenya kana nu kafaluu qabda yookaan warra biirootiin birrii keenya nu deebisaa jedhan warri biirootis immoo akkamatti hojii amma hojii galtee akkamitti walii galdeemtaa hojjedhu siin jedhan jechuudha. Garuu walii galuu qabda warra san wajjin walii galtee akkana waan akkanaatti rakkadhee jetteeni madaamii kee wajjin isii kadhattee isii amansiifattee galuu dandeessa. Yoo galtee mi amma wannati furmaata yoo gali furmaata naa ta'a jette subhanallah rabboo ka furmaata sii godhe galuun kiyya furmaata dhukkubbii kiyya kanaaf yoo galin fayya galuun qaba jettee ati keessa kee murteessitee ka jettu ta'e jechuudha. Maaliif galtees waan sirraa ta'e dhugamaanuu sirreeffatteetu deemuu dandeessa jechuudha. Si galee hattaa birrii tikkeetii keetiinuu mura birrii keetiinuu tikkeetii kee murattee jechuudha. Kadhattee isiin deemuu si heeyyamnaan hin deeba jettee isii amansiifnaan isiin si amannaan macarrashaa birrii keetiinis tikkeetii birrii kiyyaanuu hin muradha jetteeni isii kadhattee yoo isiin dhashisii jetteetiniin jette dhugama rakkattee silaa isiinuu birrii ofiitiinuu tikkeetii murattu jettee isiin siifi yaaddee jechuudha. Kas geessituu ta'e atis galtee qalbiin kee kun yoo gale raahaa godha yoo gale raahaa argadha jettee gamurteessitee jechuudha. Galteet waan barbaaddu san yookaan ijaanuu argitee yookaan waan gochuu barbaaddu san godhatteetiniin deebuu qabda si jedha obboleettii kiyya. Atis kaayyoo dhuftee erga dhuftee kun reefuu ji'a 5 wacii meeqa baastee dhuftee atis jijjiiramuuf biyya namaa kana ka dhuftee xaarattee miti. Kanaaf galtee atis waan barbaaddu waan ijji kee yookaan arguu si hawwasan argitee yookaan qalbii si cabe san gaafa biyya gale qalbiin kiyya cabnanni kun naaf iyya ka jettu yoo ta'e ka itti amantu yoo ta'e akkasitti kadhadhuutii birrii keetiin tikkeetti kee muradhoo ishee siin jette yookaan isiinuu garaa sii laftee yoo ofiitiin sii muruu dandeesse waan ta'eef ishee jetti yoo isiin sii jetti gali deebi si galee. Yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya kaayyoo dhuftanii wanti wayii daddafeetiin wanti wayii isin afoo dhufeetiin jechuudha abdii isin kutachiisa. Yeroo baay'ee biyya namaa kana keessatti waa hunda obsuu barbaachisa. Wallaahi obsa barbaachisa. Hin jarjarinaa tasgabbii barbaachisa. Baay'isii jechuudha biyyi namaa kun tasgabbii obsa barbaachisa jechuudha. Keessattuu jechuudha ijoolleen baay'een amma waan hundaaf hin jarjarinaa. Ganama keessattuu yeroo hirribaa kaatan daddaftanii bilbila keessan hin laalinaa. Akka hirribaa kaatan dursa dhiqadhaa, shaaworii keessan fudhadhaa, bishaan keessan dhugaa, qursii keessan nyaadhaa, ijjikaa bilbila keessan banaa. Maaliif isin hin jedhe? Biyyarraa waan isinitti dawwala, waan isitti himamu beekan, isini ka biyyaa firaan, isini ka qalbiin keessan isin dhaabatu. Hadha maal ta'e namaatiin bor maal ta'e namaaltu uumamina warri daa'ima qabdan daa'imti kiyya maal ta'e warra akkasiif ajjira warri qalbii keessan waswaasan jechuudha. Dursa yoo isin jiraattan yoo jiraattan waa hunda argitan. Wallahi yoo jiraattan yoo fayyaan keessan guutuu ta'e waa hunda argitan. Fakkeenyaaf soo qursii keessan nyaate akkuma hirribaa ol kaatanii hin beektan sammuun ganamaa onneen ganamaa nagaan qabu kan namaa yeroo hirribaa kaan jechuudha. Yeroo sanitti immoo waan isin rifachiisu yoo argitan yeruma san bakka onneen keessan isin dhaabachuu danda'a. Suma gabaabattee jechuudha sirrii miti daftanii bilbila keessan hin baninaa ganama keessattuu ijoolleen keenya kan hirribaa ol jettanii hirriba bantanii nama isinitti dawwalisan maaliif akka isinitti dawwalan sagalee isin dhageeffatina bilbilas hin dawwalina. Garbi dura tasgabbaaya uf tasgabbeessa sammuu keessan uf tasgabbeessa yoo isin nagaa taatan maatii keessaniifis ilmoo keessaniifis yaaduu dandeessa waan ta'eef tasgabbii barbaachisa biyyi namaa waan hunda keessatti.